I have different political view. Jamal political hero jalqabaatiif gastii kan keesseen but I follow you. Haasaa kan politika addunyaatu qabu si follow si godha hin dhageeffadha yeroo baay'ee. Garuu political view kan keen beeku I like the akkaataa ati platformii kanatti qopheessite jaaladhee sin ol seenee jechuudha. Hayyee namni kun erga waa dalagaa jiraate uummanni kun wanoo maal dalagu jira. Hayyoonni Oromoo more namoonni hedduun hayyoonni Oromoo eessa jiranii jedhanii kaasan. Jarana hayyoonni Oromoo bakka jiran namni martuu ni beeka. Waan gurbaan kun dalagaa jirullee argutti jiran. Maaliif walitti qabamaniitiin erga Jawaar roongii horii godhaa jiraate? Do we even see that any activity that Oromo elite is doing without Jawar? Be honest. Gaaffii bareeddudha hafte galatoomi Jamaal keenya. Thank you. Isinillee gartee warri mana keessa jirtan itti yaada waan gartee Jamaal jechaa jiru kana akkanumatti Biraazis mana keessatti gartee hayyee galatoomi. Warri mana keessa jirtan harka keessaniin taaptaap godhuun dhiisinaa koppiliin godhaa sheer godhaadha. Garuu gartee gaaffii Jamaal kaasaa jiru tana dhugatti qalbiidhaan gartee dhageeffadha. Yeroo takka namni gartee nin dubbadhaa fi taa'ee eeggata dubbachuu kana keessatti oduun duras haasoo namaa kana gartee qalbiidhaan dhageeffachuun hedduu waan gaariidha. Oguu dhageeffattee dhugatti gartee waan namni kun jiru yoo atillee gartee yaada sanii hin fudhanne taatellee dhaga'uun gaariidha. Oguu dhageesse yaada sanirratti illee xiyyeeffattee yaaduma san deebisuu osoo hin taane yaada kee dubbattee yaada keetiin gartee yaada keessan keessatti waan namni biraa dubbate kanaas yoo gartee irratti yaada kee dhiyeessite waan gaarii fakkaata. Namni keenya irra hedduun amma gartee qabxii gurguddoo akka obboleessa keenya kaase kana keessatti dhugatti gartee Jawaar qeequun waan takka garuu immoo odoo Jawaar hin qeeqne ati hoo maal godhu jirtaa jechuu jira. Laal mee ifii ta'eetiifis gartee bika jirtu if laalii jechuu jira. Gaaffii bareedduudha beekaa. Nuti yeroo hedduu maali asirratti wanneen nama hedduudhaan obboleeyyan keenya wanneen juun an gartee yeroo hedduu isin akka duraanitti gartee girri isaas hin ta'inaadha. Takka ammoo faarsee bulaas hin ta'inaadha. Takka ammoo akkanumatti gartee olii gad deemtanii waa hunda laayikiin godhinaadha. Yeroon ammaan tanaa yeroo gartee ejjennoo qabaachuu qabdan. Feetu gartee karaa Jawaar jiru kanaan deeggare yoo jettees Jawaar gartee jala cicciiti deeggare. Yoo gartee mootummaan deeggare jettees mootummaa jala cicciiti deeggare. Yoo gartee abaaboo boodaan deeggare jettees akkasumatti isaan jala cicciiti abaaboo boodaan deeggare. Nuti amma waan akkasiisan barbaanna malee nama gartee garayyuu deemee achittis laayikii godhee achis maarree godhee hogguma gartee abaaboo waa barreessee laayikii sheer goota. Hogguu gartee mootummaan barreessee laayikii sheer goota. Hogguu Jawaar barreessee laayikii. Kuni hafuu qaba nama keenya biratti. Laal guddinni tokko waan akkanaati. Dursoo xiinsammuu gartee waan laaltu kana gartee analaayizii goota karamiitutu gartee naaf wayyaadha. Karamiitutu gartee eessa nageessa jettee gartee hogguu hubatte. Akkasitti yoo deemne nuutillee gartee gara barbaannu kana ifatti gartee achi baasaa deemne. Warra deeggarru kana karaa gartee barbaachisutti gargaarsa isaaniif godhee achi dhiibuu danda'uudha qabna. Akkasitti gartee yoo deemne irra waan gaarii naaf fakkaata. Itti aansuudhaan obboleessa keenya yeroo dheertuu gartee obsee taa'uu eeggachuu jira. Mabruuk jirta. Mabruuk na dhageessaa? Mabruuk yoo mana keessa jiraatte. Okay, Mabruuk hin jiru. Oromoo godhata akka reefuun tana gartee yaada kee hoggumee qabattee ni taa'u jirta. Keessattuu gartee gaaffilee dursoo goodiin irratti deebisaa turee fi warreen biraatis siin harkaa mee gabaabsiiti yoggota akka gartee yaada kee dhiyeessi achi booda gartee warreen biraatis achi dabarra. Oromoo godhata akkana dhageessaa? Okay, ayo. Emang kan untuk mana naga kita tidak sih? Endaga. Tole ya segala orang full kok. Yani wanta kan nadi be ya dan maske saka juru kana daga wujjarra heddu nama de garuni dugatti amma wan amma anama fakkerna fi gare wan bori jedhu tanarrat wanni isaanirraa eegu leenca darbuu danda'anii abaaboo darbamuu danda'a. Gurupiin tunti si tiktokara
waan akkanarraa eega malee bu'aa isin ummata Itoophiyaatiifis ummata Oromootiifis buufti jedhee waan isaanirraa eegu hin qabu. Maaliif yoo kan jennu taate jarri tun yoo deeggaraniyyuu waan garaa jira tokkoon isaaniitu nama dhuunfaati akka nama dhuunfatti wal bar beekumsa Jawaaris beekaadha. Beekumsa isaa beekaa miti jennee beekumsa isaa gadi buusuu hin dandeenyu namatti dadhabee darajaa sanirra gahe. Gina mootiin hundi isaaniitu tokkoon isaaniitiin jira malee namni fi ijaaramin saba ijaara jechuun hin danda'amu. Wanni isaan jalatti ijaaramamoo maali? Nama walitti ijaarametu waa bira dhaqee wahii wal mari'ata. Qodaa duwwaa harka qabatanii qodaan kun warqeedha jedhanii ittiin saba sobuu yoo taate malee ambu'aa waan kana keessa argamu abaaboo darbuu fi leenca darbuu yoo ta'e alatti waan takka illee arguu jechuudha. Dabalata waan takka jira Said Geen akkuma walii galatti uummanni Oromoo namni Oromoo keessa jiru hundinuu jechuudha. Siyaasa guddaa tokko kan dalagamu jira. Kan uummata Oromoo kan irratti dalagamaa jiru jira jechuudha. Siyaasni uummata Oromoo irratti siyaasni gisee ammaa uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru. Kan gara tiiktookaa dhufe kun tiiktookaa irratti maal qopheessanii Kadir Martuu ergamaa guddaa Jawar jechuudha. Ergamaa guddaa Jawar Kadir Martuu godhellee hin dhageenye jechuudha. Fakkeenyaaf Kadir Martuu dheengadha jecha tokko jechuudha. Dabra Oromoo lafa. Dubbii sanurraadhiis jechuudha. Sanirraa haasawuun barbaadnu. Ana keessa sanirraa haasawuun barbaadnu. Lakki. No. Sanii Jamaal kenna. San keessa seenu. Sanillee keessa hin jiru. Siyaasa tiiktooka kana dhufee dalagamu jira. Wanni ijaarsa tiiktooka jalatti ijaaramee jiru tuni itti seenu wanni tiiktooka jalatti ijaaramee jiru akka itti yoo akka Oromolletti gareen deeggartu dhabamte akka gandatti isa deeggarsiifna jedhanii siyaasa dalagamu jiru jira jechuudha Oromoo irratti. Polotikaa dalagu jiranii jechuudha. Wal keessa harka kaatanii ati keessa naa barreessitee kana naan jedhi kanaan ammootiin kun kaan jala taa'aa hiriiruu jechuudha. Kun ammootiin mootummatu ganda wal dhoofsisu jira, ganda Oromoo gosa maalii godhu jira. Waan jedhamu irratti garee tanatu uummata Oromoo gandaan addaan qoodee nama baratellee waa godhu waa wal goosisuu hin danda'an. Ka biyya keessa jirullee waa wal goosisuu hin danda'an. Siistamni isaanii guddaan gareen isaanii guddoon kan ittiin wal ajjeesiftu kan ittiin wal diigsiftu biyya Arabaa keessatti qopheeffatanii. Isaan bara uummata Oromoo fixan malee bu'aan isaan asitti nuufitu jiran maali? Jarri tun ka wal ficcisiisulleen isaan ka walitti araarsulleen isaan gisee hedduu agarre gaafa gocha hedduu isaa warra raawwatanillee ka araarsulleen isaan. Garee waliin buufte tanatu garee tana araarsu jira jechuudha. Haga isaa wal ajjeesan haga isaa wal waan kana wal godhan laalanii jechuudha. Siyaasni guruppii tanarraa eegamu gareen tun laala wanni siin jedhee beeku waan as keesseeneef tiiktookaroota. Tiiktookaroonni kun ammootinuu ajandaa dalagan warra siyaasni isaanii gisee daataa cufaniin boodan jiru. Gisee tiiktooka san keessaa baaniin alan jiru jechuudha. Maaliif waan ijaaramee miti waan bittinnooftuudha. Gisee daatan cufanii tiiktooka liivii keessaa baaniin ala hin jiru. Hawaasa Oromoo kana diiguu taate malee ijaaruu hin danda'an. Maarree ifiyyuun ijaaramne nama fi ijaareen nama ijaara waan taateef uummanni keenya namoota kana argee hedduu isaan bira dabree jira. Uummata kana bira kutanii jiranii dura ijaaramaa isiniin jenna nu warri hin baratin iyyuu jechuuf fakkeenyaaf isin warri sirrii barate kun dura ijaaramaa. Gaafa ijaaramtan ijaaruu danda'u waan taateef. Galatoom. Okay, itti aansuudhaan dhugoo daagaa jirta. Nen jira akkam Sayyid nagaa. Jirra kunoo akkam jirtaati? Nagaa wallahi alhamdulillah jirtanii. Jirra mirqaana qabna dhiyaadhu. Dhiyaanne oluna koo keetiif galatoomi. Uummata akka lamaan jechuu barbaadeen illeeni. Tole. Haalata waa'ee Jawaar irratti himaan tana. Jawaar nama siyaasaati. Jawaar wanni inni godhu jiru wanni namni komatuufan na dhibde garuu Oromiyaa keessatti namni hundumini biyyi nagaa haa taatu maafiyaan hattuun warreen adda addaa warreen qabsoo uummata Oromoo keessatti shira adda addaa dalage saaxilee dhaloota ammaan tana lafaa dhufu kana barsiisuun waan komatamuu qabuuf natti hin fakkaatu waan gaariidha. Namni keenya karaa irratti dhumu jira. Haadhi gabbaa'ee ol ba'ee galuu hin danda'u namni. Rakkoo biyya tana keessa jirtu ol baasee uummataan ga'uun kun waan nama komachiisuu hin qabdu. Ammoo Jawaar abaluu fi abaluu walajjeesaa jee takkaa wanta hin jenne. Qabsoon isaatis qabsoo karaa nagayaati. Qabsoo karaa qawween filatu inni karaa nagayaatiin qalamaan nageenya habuu gattatteenyeen mari'an
biyyi tun akkamitti ceeti ummata kanaaf akkamitti dabarsinaa karaa nagayaatiin osoo hin xiyyamu haadiree warri miidiyaati ammoo as garagaltee isarra duuluun maafiummaan tun akka daran babal'attu akka Oromiyaan jeeqamtu biyyoonni kun akkaataa gartee uummanni Oromoo kun abdii murachiisu gartee namni tokko lamaa sadii Oromoo keessaa miidiyaa fi yookaan dhageettii qabaate biyya keessatti yookaan soorameef namoonni Oromoon miliyoonni 60 bilisoomee jechuun danda'u yookaan qabeenya harkatee jechuun danda'amu. Oromoon irra namni 10 qabeenya qabaateef bilisummaa mataa isaanii hin arganne nama 10 miti Oromoon. Haqabsaa'aa turreefis kanaafii miti. Jijjiiramni bara 2018 dhufe laaftutti hin dhufne. Daa'imni sinaayipariin mataa keessa faca'eeti ulfitti faca'ee dhufe jijjiiramni kun. Arra warri kaleessa nu biraa qofe sun ol keeyoonii fi waan kana laale arra maal nuun jaan. Namni kalee bakka kalee irraa ka'e hin beekne beekadhu bakka ga'uus hin beeku. Uummanni Oromoo saniifuu Jawaar akka nama siyaasaa tokkootti gaarii jira. Garuu immoo wanni takka wanni beekamuu qabdu maali ni beektaa Jawaar Mohaammed waan hojjetu jiruuf irra duulamaa bara 2010 gaafa biyya galan jechuun namuu qabsoon dhuftee jijjiiramni dhufee gaafa biyya galan Jawaar Mohaammed nama nagaa ta'uu kiyya jeeti gaafa laaptooppii isaa kannuus bayyanaa sanbatoo fuudhee Lammaa Magarsaa kannee amaanaa ummata amaanaa teessan itti kanneetiin jiraa je arra namni kun eessa jira Lammaa Magarsaa kun nama gaafatamuu qabu uummanni Oromoo nama gabbee Lammaa Magarsaa eessa jiraa jee gaafatuu qabu waan laaftuu miti wanni kun. Tole galatoom. Arra immoo Jawaar Mohaammed niin callisatti callisuu isa dhufu. Tole galatoom. Saniifuu. Saniifuu hayyee fixi hanqasan. Bar naafaan qabdu saniifuu uummanni keenya waan takka Jawaar bichaarra duulu osoo hin taane hayyoonni Oromoo eessa jiranii warri irra duraan Jawaar hojii dubbatu jiru sun maal harkataniiti usanii uummanni kunoo maal harkatee usee uummanni kun maal harkateeti isaan usan maal dhabaniiti irra usan kaleessa maal dhabanii dubbatanii fi arra maal harkataniiti callisan hayyoonni Oromoo duraan Jawaar hojii dubbatu. Galatoom laal dhugaan jirtu mana kana keessatti nam tokkollee nuu Jawaar qeequtu hin jiru Jawaar qeequun rakkoodhaa miti beeka nuti yaada irratti xiyyeeffachuu jirra yaadni gartee wanni guyyaa baruu gaggeeffamtu tuni paarlaamaan tiktaakiidhaa kuni gartee qabxiin inni Oromoodhaaf dabarsu maalidha maal fakkaataadha bikka gartee yaadaan lameeniin isinii himaa jiru kan keessattuu gartee dursoo mana keenya odoon sirreessine maali gartee gabbaane afaan Amaaraatiinis ta'u warra gartee tiktaakii irratti haasawuun barbaachiseedha. Takkasanii wanni haasawamu gartee waan Itoophiyaadhaa waan taateef jecha dursoo gartee gara Oromootunuu rakkoo hamtuu keessa jirraadha. Rakkoo adda addaa keessa jirraadha. Takkasanii gara kaaniin ammaasis gartee yoo jara Amaaraatiin warruma Itoophiyaati wajjinuu gartee kan mariin godhamtu taate paarlaamaan tiktaakiidhaa gartee yoo gaggeeffamu taate dhugumatti gartee poolitishaanota Amaaraa san maaliif gartee hin afeerree isin gartee dubbiin karaa san irratti gartee haa xiyyeeffannu malee Jawaar mataan isaatu gartee akka namni isa qeequ kan didunatti fakkaatu. Namni isa qeequun rakkoodhaa miti. Ammaas gartee namni gaafii kaasuunis rakkoodhaa miti nuti bikka kana dabruu danda'uudha qabna. Gaafii wal gaafachuun nama wal qeequudhaa miti. Wanni gartee wanni nuti hin barbaanne takka wal arrabsuudha. Maqaa badaa warra haayuu wal tuffachuu waan akkanaa kana gartee kun nuun barbaachisu ammaasis gartee warra galma gartee nuti itti deemnu san karaa itti geessinu gartee karaa irratti hojjechuu barbaannu san kan nu geessuu miti. Namni tokko gartee nama qeequudhaa fi gaafii gaafachuu tana xiqqoo gartee walitti duraa laaqamaa jirti san gartee akkasitti hubadhaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan Madiinaadhaa jira. Madiinaadhaa keessaa. Yen isin dhagaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Carraan kennu keessaniif galatooma. Dubartii waan dhabeefan jestire. Yaada kiyya xiqqoollee ta'u kennachuu fi garuu dhiira keessatti illee hin saalfadha. Xiqqooman dubbadha biyyoo like. Rakkoon qabu nuti illee gartee dubartiin akka nu wajjin hirmaattee yaada isaanii dhiyeessan ni barbaanna.
baga seentee baga gartee hanqanumaa gartee sagalee ittiin dhageenye itti fufi yaada kee jabaadhu. Okay, galatooma. Dura dursee qeeqa waa'ee Jawaarii fi akkamitti osoo like Oromoonuu hayyoonnuu jalarraa hin tokkoomin akkamitti gara TikTokis dhufee akkamittis namoota biraa wajjinis hirmaatee yookaan ammoo maratee jedhamee har'a osoo hin taane yeroo inni like xiinxaltoota siyaasaa garee biraa wajjin mari'atuu turerra qeequmaa fi arraba garagaraatu irra deemaa ture jechuudha. So kana jechuun haa qeeqamu nama siyaasaa miti namnummaan dhuunfaatu wal qeequun ammoo wamaa rakkoo hin qabu garuu ammoo akka safuu Oromootiitti illee akka musliimummaatiitti illee arrabni ammoo diqqeena namaa fi yookaan like beekumsa dhabuu nama sanii argisiisa malee waan jijjiiru hin qabu jechuudha. Anamma akka nama tokkooti Jawaariin deeggaraa jechuudha. Gaafa isa deeggaru sababa wajjin jechuudha. Siif galee? So sababni isa deeggaruuf jalqabarraa ka'ee seenaa gootota keenyaa gurraan dhagaa amma har'aa kana ga'e malee waan ija kiyyaan arge hin qabu jechuudha. So hojii inni hojjetaa ture keessatti hamma har'aatti waan nu saalfachiisee fi waan nu qaanfachiise hin argine. Jawaar aangoo barbaadaa ka'edhaniifillee ammoo qabsaa'ee warra aangoo har'a irra jiru ka itti kenne mataa isaati. Usuu barbaadee gaafuma san aangoo fudhatee ufii isaatii itti fayyadama ture jechuudha. Inni ka qabsaa'eef miidhama Oromooti jechuudha. Miidhamni Oromoo haa dhaabbatudha malee ekelee aangoorra haa ta'u ekelee aangoorra haa bu'u hin turre jechuudha akka hubannoo kiyyaatiitti. Okay? So warri silaa inni nama kenna jedhee aangoo itti kenne daranuu waan silaa Oromoon miidhamaa ture jedhaa turanii itiif dirribii miidhaa turanis jiranii jechuudha. Anamma akka dhuunfaa kiyyaatiitti miidhaan irra ga'e qabaa jechuudha. Miidhaan irra ga'e kun haaluma kana itti fufuu qabamoo waan danda'een qabsaa'ee yookaan ammoo nama qabsaa'u jala hirmaadhee hiriiree wanti kun jijjiiramuu qabaa jedhee sammuu kiyya himuu qaba. Okay? Dubartiinuu like waan tokko dubbachuun dura waan tokko itti yaaddee faayidaa fi yookiin ammoo miidhaa isaa adda baastee kaatee dubbachuudha. Nuti ammoo keessattuu warra dhiirotaa baay'ee isin teejjabuu jirraa jechuudha. Wanti isin teejjabuu jiru maali? Jawaar akkas hin taane Jawaar akkana godhee jettaniituma arrabsuu yoo ta'een alatti wanti isin Jawaariin alatti waan tokko lafa nuuf keettanii waan kana isiniif goonee jirra ka Jawaari kun isin hin baasu koottaa kanarra nu bira hirmaadhaa nama nuun jedhu hin argine. Jawaar almost waggaa 2 jala dhiyaatu hidhamee ture. Haga inni hidhamee ture miidhaa Oromoo irra ga'ee fi waan Oromoo sagalee dhabde akka diiyaaspooraati isinis hin yaadattan. Gayyaa'ee namni hiriira hin baanin jiru jechuudha. Sagaleen sun hojiirra oolee Oromoo irraa du'aa fi ajjechaa fi miidhama hin dhaabsifne jechuudha. So kana jechuun wama Oromoon tuffatamee jira jechuudha. Okay? Adda ishee miidhama kana hunda tuffatamne gaafa inni gadi bahee miidhamni Oromoo irraa haa dhaabbatu. Oromoo makeessa ta'anii isiniif qabsoomna jedhanii kana isinirra raawwataa jiran. Kanammoo olola yookaan arraba osoo hin taane evidensii wajjin. Evidensii barbaanna amma nuti dhaloota like jaarraa 21ffaa keessa jira. Evidensii amanna malee arrabaa fi yookiin ammoo akkas jette hin amannu jechuudha. Okay? Miidiyaalee ka gara TikTokii dhufellee yoo ta'e waan godhee waan inni siyaasaadha Oromoon keessa jirtuu miti waan like amma nuti keessa darbine kana utuun dhufin beekaa jechuudha. Wanti amma nuti keessa jirru kun waanuma dubbatee inni lafa kaa'ee kanatu dhufaa waan kana hir'isuudhaaf dhaabadhaadhaa jedhee gorsee nama isa dhaga'uu dhabee jechuudha. Okay? So kana waan ta'eef jecha sababa deeggarruuf miidhaan kun nurraa dhaabbachuu qaba. Namni kan jiraatu biyya ofii nagaan bahee gaafa galuu hin dandeenye. Namni gaafa jireenyi qaalomsi samii itti dhaqqabe. Okay? Gaafa waan qaburra abbaa ta'uu hin dandeenye. Like biyya qabna jechuun maqaaf wamaa faayidaan qabu jechuudha. Kana waan ta'eef ammoo waan amma inni itti jiru kanallee waan godhuuf beekaa siyaasa Oromoo osoo hin taane siyaasa addunyaatu qoratee nama beeku waan ta'eef jecha onnee guutuun deeggarraa jechuudha waan inni godhu kana. So kana waan ta'eef jecha abiyyi sinan rabsinu garuu wanti inni nurra godhaa ture seenaaf kenna dhaloota fuula dura dhufullee kana nu godhe jennee hamma dandeenyutti lafa kenne like itti himaa guddisnaa jechuudha. Malee arrabaa yookaan ammoo
Yeah, thank you. Galatoomi dhugatti yaada babbareedaa dubbattee kun hundinuu gartee nama hundattuu dhageeffamuu qaba. Cinaan gartee akka barnootaatti nu himaa jirta. Irraa barannee akkasitti gartee waan seenaa ta'us waan dhugatti uummanni keenya ammatti irraa baratee irratti hojjechuu qabus gartee jala deemee irratti gartee hojjechuu qaba jechuudha. Hedduu takka galatoomi. Dursoo gudar yaada gabaabaan qabeessu jirta. Yaada kana gartee mee nu dhiyeessi. Achi booda warreen biraatitti achi dabarra. Yaada daminaatiitu turaa waan Gudar irraani Jamaal dhiifama ani gaafii magaafadha malee yaada kiyya booda dubbadhaa jedhee Gudariin irraa yoo naa kennuu dandeesse Jamaal go ahead. Tole ayyee. Daminaa waan hin jirre takka dubbatee gabbu'e. Hawaasa kana gartee burjaajessuun gaarii miti. Jawaar yoo mormite dhugaa fi haqa qabeessa waan qabdu gabbaaftee mormuudha. Jawaar simdoodha. Simdoo wajjin jiraa jee. Gaafii kana mana afaan Oromoo keessatti gaafatanii jiru. Simdoo Abiyyi ijaaree jee Jawaar. Himee jira paablika irratti. Jawaar yoon inni simdoon goone isa dhabuu hin dandeessu. Akkanuma maandoone. Jawaar siin jee. Jawaaritu ani simdoodha je'een. Bar nuti wanni barachuu qabnu takka Jawaarii miti kan silaa balaaleffachuu qaban bar yaada malee. Jawaar maaliif dhawa? Wanni dhawuuf Jawaar hin jirtu bar Jawaar dursoo yaada isaatti kan itti gartee mormitu malee Jawaarii miti. Tole. Inni biraa Jawaar dhaaba hin qabuu jaan. Jawaaritu dhaaba hin qabuu je'eeni. Gaafatanii irraa dhabanii. Yoo ololuu baatan akkanumatti ololaa. Jawaar ololli Tigreetu maangoon hin jaa. Inni biraa Jamaal kuni fedhu Aljaziiraa irraa haa dalagu. Fedhi OMN irraa haa dalagu. Fedhu YouTube irraa haa dalagu. Jawaar maaliif si bira dhufa jamse kiyya? Anna taajaba beektee hawaasni kiyya kun. Gizee yoo fedhe Aljaziiraa irra yoo fedhe OMN irra yoo fedhe TikTok irra maal barbaada dhufa? Maal wanni sun? Yaada isaa sana hawaasa irratti fi'achuuf bakka dhageettii qabu kadhaguu jechuudha. Uummata kiyya TikTok mi wanni biraallee yoo jiraatte Jawaar ni dhufa. Bakka uummanni Oromoo jiru hunda ni dhufa. Haada feetaniin qabdanii hin dandeessanii. Gaafa kana amma yaada qabnaati maayikiinuu kan ladies first. Obsi dura haa fixatuuti achi booda barsi sumaan itti aansuu deema. Ladies first kannii fi isii boodaan itti aanaa jamsi. Ayyee okay. Tole ayyee jaalsamee ana dhageessaa jirta? Ni jira Jamaadoo. Akkanatti kunoo gudar hollachiiftee jirta. Maayikii irraa utaalchiftee itti bu'ee jarrattee. Ilma kiyya xiqqaadhaa bar. Akkam jirtan jara keenya baga nagaan jiraattanii. Ani namarraan dubbadhu because ummanni Oromoo individuaalota dubbatan kana ol jira sabni. Yoo sabni jiraate individuaalonni kun dorgommii siyaasaatii fi falma aangootiif deeman. Garuu yeroo hunda ummataatu dursuun irra jiraata. Nama faarfachuurra kaayoodha. Kaayoon hin duutu jechuudha jiraattuudha. Abbichi kaayoo hogganii wareegamallee kaayoon ni jiraate. Rakkoo keessatti Oromoon faaruudha. Faaruun galmaan nama hin geessu jara keenya. Disipiliinaa fi waan ati kaayyattee deemtuun galmaan nama geessu. Ayyaada namaa duraan dhaabbadha. Garuu bakka naan taanetti nama sammuu banaadhaan naaf hin taane yaadni kun Oromoo hin baasu hinja Oromoo hin baasu. Karaa amma haalamma jiruu kana yoo deebine tokko sabni ifi harkaa wal hin qabne abbaa fedhe bira yoo dhaqe galmaan gahu. Sababni isaa ummata kee if duubaan qabdu jechuudha. Yoo gartee TikTokumaa fi Paaltookii Facebook laallee ummata na duuba jireenyas if gawwoomsuudha ta'a. Wanni lafarra jiruuf wanni qilleensarra jiru adda. Ammoo yoo ummata kee if boodaa qabaattee humnatee if boodaa qabdu akka sabaa jaarrattee jiraatte addunyaa nukleerii qabdoo jinu haasa'uu dandeessa jechuudha. Odoo mana kee keessan qulqulleessin ammoo odoo Oromoon akka itti jirtu kana laallee agarru warra biraati hojii marii geggeessu jechuun xiqqoo qoosuudhaan fakkaatan. Qoosaan kun eessarraa dhufa yeroo hedduu warri Oromoodhaa hayyoonni keenyaa jedhu politicians activists hedduu tuffatan saba kana.
Saba kana hedduu tuffatan. Tarii saba kanaatu waan kalee ja'ameen san hin yaadanne, waan kalee godhame hin yaadanne. Yeroo hunda akka bishaanii rooraana. Dammaqiinsa keenyaatu xiqqaadha moo akka nuti itti alaaluma akka atti tuubannu. Moo naashinaalizmummaan keenya sadarkaa sabaatirraa sadarkaa gandaa gabbu'ee jira. An dhugaan isiniin ja'a. And I just say forward what I have to say. Because what I can done, Jared, what I can go. I'm Oromo clear for last how many years, Jaman Nabita, Nana Wahanati. You get to want to cook at El Chubarbani. Odo badi demu juru harkat ahu odon tehin. Abaluhi Yaharan at Tijir Tuhun, Sirri Amiti. Dura if kesa tasgabi hafinu. Hayoto Oromoti o Jodo Marian. Hayoto Warabashati o Mariachun. He katakankabu. It doesn't make no sense. Humnoonni ammani Marian Najanis warra kaabaa kana wajjin Oromoo irratti jaanasaayidii fiduwaan hin ta'in bu'aa takkan fidaniin ja'an. Maaliif nu cufti Oromoodha wal beeyna nu cufti bakka irraa dhufne qabna. Waan lafarra jirus ni beeyna waan ala jirus ni agarraa jechuudha. Siyaasaan emotionally hin taatu. Yaadanii tasgabbooyte miizaana irra keesseeti kara miizaanaa waan ni goote jechuudha. Yoo garuu abalumaan deeggareef kaatee waan ni goote fedhii yeroo gabaabduuti jechuudha galman gahu. Okay? Akka sabaatti yoo walitti dhufne akka sabaa rakkoo jiru mari'anne akka sabaa irrina jiru yoo mari'anne abbaa fedhanii hojii mari'achuu dandeenye jechuudha. Okay. Diinni keessa keenya beeka. Cufti keessa keenya beeka. Odoo keessa keenya beekanii dhaynee keessa keenya odoon duuchin diina hojjaasaa hundaranuu qaawa biraaf hibbanuudha. Qaawa biraaf hibbanu. Amma dhiifa manaa godhaa will meeshaa namaan reefu Johar and Johar he's like my son. But yaada isaa dhibbarraa dhibbattiin dura dhaabbata. Na beekaas niin beekaas. Namaan himuufis jechuudha amma odoon ta'in. Amma Johar nama dhumu hin dhumin je'ee namni Oromoo ganna 8 guutuu gaafa Johar biyya dhume Wallagga irratti lolli hin banamne. Eessa ture gaafas arra qofaa kan dhumti Oromoo yaadatamtu. Dila Oromoo dhumtu san biyya keessa ture he didn't say one word. Jara keenya harka walirra hin qabnu lubbuu namaati. Lubbuu Oromooti taphachaa jirra. Okay. Tole garuu Samia tole garuu gartee mee waan boru tanarratti nuti laal tole laal amma rooba dabreef mana hin jaaran rooba gareetiif jaaran waan badi akka irrina akka lama ittiin deebine cuqqaalaa deemne yoo kabaruu dhufne kabaruu mariin kun marii maali first of all Marii Oromooti, marii Habashaati, marii maaliiti? Mariin hayyoonni Oromoo waliin taa'ee dura keessa isaatti hin mari'atin abbaa fedhe hojii yoo jiraate it will be rejected. Because waan sii qotamaa jiru hin beektu amata dhufa. Dhiira teenya boolla takkatti taraa 9 nyaadhamuu jechuun uumamuu dhabuutu irra jira. So wanni kun galmaa siin gahu fuulduraa siin deemu it will be a TikTok show. That's it. Fayyata. Okay. Hedduu galatoomii. Itti aansuudhaan Justice Girta dhageessa. Yaada kiyyaan fidadha jamsi bar miira keessa seenee. Ogota gad dhaabbadhu waa'ee ogota kanaafs. Justice si dura jira. Justice na dhageessa. Yes. Yani daga jamsi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantaa biraa akkam nagaa jirtu Oromoo Toqaalii. Ani yaadni koo akka nama wallaalaa tokkootti akka hawaasaatti akka qaama siyaasaatti miti. Ani dhugatti ani Dura dursoo akkana hin jeena. Yaaduma kiyyaan ibsadha jii malee gartee akka wallaalaa tokkotti hin jeen. Ani jechuuma kana gartee uummata Oromoo irraa kan hin Okay. Okay. Tole itti fufi. Okay, sorry, rifama. So, waan fi dursa hedduun osoo si galatooffanne darbuun barbaadu. Nama dhageeffatu, namni nama dhageeffatu hedduu waa barata. Haasawaan hunda keessaa nama waa hubatu hedduu sirraa baranna obboleessa koo qaalii akkanumatti nuuf jechuu barbaada. Umrii dheertu Rabbi si haa kennu. Amiin. So, an akka nama tokkootti umrii argine keessatti bara mallasaa keessa 2007 akka Itoophiyaa kanatti filannoo gaggeeffamu arge yeroo beeku keessatti yeroo filannoo waan jedhamu yeroo san irraan arguu ture. San duras xiqqoo seenaa abaa'oo kana inuma dhageenya. Ilaa har'aatti warroonni siyaasaa kun osomaa wal nyaattu, osomaa wal xiqqeessitu, homaa bu'aan fidu osomaa jettu
gaaf kaani rabbiin akka fedheenuu haa ta'u Jawaar Muhammad kana gadi buuse bakka fidellee fidu bu'aan bu'u. Har'as seenaan suni namni wal tuffachuu irraa deebine carraa walii kennine hamilee walii cabsuudhaan osoo hin taane nama beekumsa qabu ka sagalee namaa ta'u ani takkaa Jamaal Harargee makiinaan kaatee Adaamaa dhuftu Ciroorraa kaatee Adaamaa seenuu deemtu takara ajjeefamtu sirna wayyaanee keessa iyyuu hin argine. Dhugaan jiru sitti am serious. Waan dhugaa faaktii lafa jiru jecha waan yeroo umrii kennaa keessa argine sitti. Oromoo kutaa kamii ka itti kadhatanii hangana sagaleen ba'ee sooshaal miidiyaa irratti Oromoo salphateen argine sirna kana keessatti jechuudha. Hedduu garaan nu dhukkuba. Hedduu garaan nu madaa. Ilmaan hedduu obboleewwan hedduu kan nuti beeyne umrii argine kana keessatti ka mootummaa kana keessaa baqatee dhaaba biraa seenee sababa dhaaba kanaatiin wareegan. Ka lubbuun isaanii dhabame mileena jira. Namni yaanni kee amma irra jirtu kallattii gara siyaasaa dhufu kun akkami jettee waa kaasaa turtanii ani akka yaada kiyyaatti namni siyaasaa tokko saba Oromoo kanaa beeyta diinummaa bitataa Oromoo bilisan baastan dhugaa jirtu isin himuuf diina ufitti ammeessa diina iyyuu ufi qabaat diina kee ittiin hinjifattu bakka itti luqqifattu qabda meeshaa kee bakka lolle ittiin galan jedhan bakka itti loltu qabda bakka diinallee fira fakkeeffataa deemta addunyaa kana lola addunyaa kanaan addofna amma yoo Jamaal dabarsu ni dhageeffanna jala buunee hordofna isin sabaaf sablammii Itoophiyaa kana keessa jiru dhaabni Oromoo jettanii bakka buutan ka'abaa okumu yeroo baay'ee saba kana balaaleffatan sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru dhugaan jirtu isinitti gadimna dhaabni Oromoo jettanii bakka buutan diina nutti bitaa Oromoo lafaa fixaa namni deemaa jiru dhaaba ani Oromoo fi jedhee gadi dhaabbataa deemu kan sabaaf sablammii jirtu uf keessa qabataa seera suutaan carraa fidaa dhufna jecha Oromoo kanaa carraa banaa sabaaf sablammii carraa kenna dhageettii nurraa fudhatuu qaba sabaaf sablammii dhaabni gara Oromoo gad dhufe kun dhaaba akkami dhaaba sabaaf sablammii jibbumoo dhaaba sabaaf sablammii ufi qabu jedhaa isin laala yaada keessan gaaf sooshaal miidiyaa kanarra gad dhuftan keessattuu gama tiiktookii kanaan warroota biyyoota Awurooppaa kana laalaa jirra UK Ameerikaa gama tiiktookiin darba laayifiin media TikTok kan akka Allah lilaaltaniin tuffatina. Jamaal, I appreciate you wallahi gara TikTok dhufu kanan hedduun sitti gammad. So, kanaafuu gama TikTok dhufuun obbo Jawaan namoota siyaasaa saboota biraa irraa ofitti dabaluu kana hin jibbina baay'een gara jechuu barbaada. Jamaal, uf duuba akkan deebine dhaamsisiif dhaamu yoo jiraate an hamilee osoo waliin cabsine namni yaada namarra kennitan jibba namaa dhiisaati. Siyaasa namaa qeeqaa yoo qeeqaniif maqaa namaa yeroo kaastanii attention maqaa namaa yeroo dhooftan as keessatti miira keessaa baatanii jecha siyaasni ebelu ittiin deemu naan ta'u osoo akkana ta'ee irra gaariidha. Kallattii jedhuun haa deemuu feene ani akka dheeressuus ittiin barbaadu jaamsi koo dhaamsa siif dhaamuu barbaade nurraa addan kutini step akkanuma nuti deebiisii hordofna obboleessa koo qaalii big love big respect okay. Thank you so much. Hedduu takka galatoome akkana laal. Dhugatti yaada babbareedaadhaan nu dhiyeessite. Itti aansuudhaan takkitti abbaaroo jirta. Na dhageessa. Kana na fitachiisi jamsiika. Okay. Dursoo. Yaa hedduu galatooma warri Jawaar komatu maanuuf hin dubbanneef komattanii dhugaa nama biraa ka dubbatu waan hin qabneef Jawaar maanuuf hin dubbanne konkomee barbaachisaadha. Kana duraa silaa dubbachuu qabaa. yaada jau cimina isaa waan beekaniif kasaamiyaatii fi takkitti abbaa dhokanum. Oggu jettu Jawaar maaliif nun dubbanne eef dubbatanii oggu jettu adda baasime maal jechuudha? Dubbatee waa jijjiiruu danda'amaa nu callisaadha. Ana dura callisuu ture. Jechuun lakki uummanni Oromoodhaa kutaa lixaa keessatti bahatti kibbatti dhumaati turanii gaafa san Jawaar maaliif gartee hin dubbatini jechaa jiran. Sanumaan jee bar. Isaan gartee sanii miti. Maayikii banatu dhiifama. No, Ansanii miti arraan tana dhumaatiin arsii seenaan gabbahe ifa siimuu maammee keenya saniif gabbee nuti dubbachaa jira bara uummata keenyaaf. Hayyuun qabnaa bar nutis. Ba Oromiyaa keessa bar doktora barofeesaroota qabnaa bar maal taate?
maal taate ummata aalama bulchuu dandeessu qabdi bar qeen teenya maal taate qeen bahaa lixni akkas borofeesaroota fi doktoroota meeqa qabdi bar khacallise khadubbate hunduun beekaa miti bar khalallabe hundinis hayyuudha mititi asumaan goola badho nothing nuti jawaar nothing qeyroo Saudi Arabiyaa turre nu jirantu jawaarra obsi ayye san yaada keeti obsi itti fufi gudar yaa akkasi hagalatomani amma wanni akka afooshatti akka Itoophiyaatti mariin wanni yaanni jirulleeni akka gandattiisii miti akka Oromotti laal jara keenya jaalattanis jibbitanis namni kana duraas hawaasa Oromoo walitti qabee wal hubachiise Jawaari kan addunyaalleen beektu buuni dandeessan ammallee kan hawaasa Oromoo walitti qabee mari'achiisaa jiru kanamnilleen dhaggeeffatu Abiyyi Ahmadirrallee Jawaari dhaaba federas yoo ta'e khamiira hawaasaa hubatus Jawaari jaalattanis jibbitanis rakkoo ummataa saaxilaa jirus isa as keessatti kana addunyaa guutuutu beekaa namoonni ummanni Oromoo kunis isa kan dhaggeeffatus kan jaalatus siyaasaa keessatti amma eenyuun nama walitti qabuu danda'a yoo jettee isa kana dura eenyuun walitti qabuu danda'e Cinaaksan hanga Wallagga walloodhaa hanga Baaletti eenyu hawaasa walitti hidhee qeyroo wal jala yaasee Jawaar Mahammadii hin haalamu jaalattaniis jibbitaniis jechuudha fudhachuu qabdan jabaa Oromooti jabaa biyyi san qabdu jabaa Afrikaati ka addunyaalleen beektu addunyaa wajjiinis ka jiru dippiloomaasii addunyaati wajjiinis siyaasa Afrikaadhaa ka akka gaaritti addunyaalleen gaafattu isaa jechuudha akka dhuunfattis ta'e akka dhaabattis ta'e akka biyyattis waa'ee siyaasa irratti deem paarlamaa Abiyyi dhaqi ilaali nama meeqa akka daawwatu Jawaar laali nama meeqa akka daawwatu kuni jaalala umaa godhuu hin dandeessu Masaamiyaan dhaaba waggaa 30 olitti laffaate qabdi Jawaar dhaaba isiitii hin deeggaru dhaaba isii deebitee qomatamuu qabdi dhaabni keenya akka Jawaar hin taane hawaasamaan walitti hin qabne hawaasamaan dhaggeeffan hawaasni maaliifi dhaabni keenya kun hawaasa walitti qabee oowwee dhaabni onnee namaa keessa jiru kun akkamitti tarkaanfachuu dadhabe jechuu qabdi ture silaa Jawaar dhaaba isiitii miti nama isiin waggaa 20 ol Jawaar mormituudha jechuudha waggaa 20 ol Jawaar mormitu osuma isii fi dhaabni isiitis mormanii dhugaa Oromoo fuudhee waliin luucceessee asiin gee arraas dhaabni sunis numa jira jechuudha dhaabni sunis ni jira mootummaallee ni jira walitti qabee hawaasa kana ka dhaggeeffatu hawaasnilleen ka itti dhufu hawaasnilleen ka akka mootummattis gabaasaas waan ta'es waan rakkatees Jawaaritti ergaa jiru isin hundinuu ragaa agartanii jechuudha nama itti himatu dhabee hawaasni biyyattii sanii Jawaaritti himachaa jira jechuudha feetu jaaladhu feetu jibbi dhugaan inni jiru kana jechuudha Jawaaris hawaasa kanaaf yoo guddate gartee ministeera barnootaa ta'uu danda'a Abiyyi wajjin jechuudha yoo bitamuu barbaades Abiyyi caalaa nama bitamee hojjechuu danda'u jechuudha lakki ummata kiyyaan na baasa jee hanqa irratti ka ummataaf dubbachaa jiru isaa jechuudha nama kana xiqqeessuu jechuun hin dandeessa wayyaaneen looyeroota Ameerikaa keessa jiru itti bitee dadhabde Abiyyi looyeroota Ameerikaa keessa jiru itti bitee hidhee dadhabe dhugaa Oromoo haqa Oromoo namni harkaa qabu isa isin wallaaltoonni keenya hawaasni keenya Jawaar ni abaara Jawaaris deebisaa hin kennuuf ni beekaa jechuu waan jaalataniif abaaramanii jechuu waan silaa godhuu qabu waan ummatni kun gartee warri amma dhaaba keessa jiru kapiipii keessa jiru Jawaar itti bitee abaaru jira jechuu hin fedhu jechuu hawaasni piipirraas abbaan fedhe ka walitti qabee dhaggeeffatu Jawaar malee hin jiru abbaan fedhe mee dhaabni feeta walitti qabaa kottaati hotta nama mee nama kuma kuma walitti qabaa siyaasa irratti haguma Jamaal kana waliin nama qabaa waa'ee Oromoo dubbadha waa'ee biyyaa dubbadha haguma Jamaal kana dhaabbileen Oromoodhaa ta jirtu akka Oromottis nama walitti qabee jira akka Itoophiyaattis walitti qabee rakkoo ni haasawa kanagaa dhuftanii boruus agartanii warri ililli gurrachuu dhufe jetta ililli fidaa kotta umar kongafu ililli sanis fidaa kotta dalaga jirra haga nu laaffisetti saba kanaaf kalees wajjin dalagaa turre arraas wajjin dalayna bakka sabni kun itti kufee ni kaafna osuma ka iyyu osuma ka wacu sabni kun ammoo waan isaan malu ni arkata kalees nu gaafatee isin gaafateeti miti design ifi godheeti
mataa walitti hidhuu dadhabnu miila walitti hina je'ee ka'e arraas gorsee abiyyi sin jettan kanaas gorsee dadhabee erga inni qaarree seene hawaasa kana ammoo walitti qabee akka hawaasni kun dandamatuuf biyyattiin akka dandamatuuf carraaqu jira ni godha absolutely bara asaabotaatii miti dheengadda godhee nu agarsiise ammallee akka gaaritti godhaa jechuudha akka nuti feenutti wanni jalaa irratti jiraachuu mala jennee haasa'uu dandeenya kalees nuti hin qaceelchine kalees abaaraa turre jechuudha ke'een nu keessaa kutee jechuudha daawwitiif isaa biraas kutee nama biraa kutee ammallee ummata Oromooti wajjin ummanni Oromoo bal'aan yaadaas rakkoos isatti himachaa jira biyya san mootummattuu osoo hin taane mootummaan dhaga'u gizee dhabe Juhaarii dubbatee hawaasa irraa gaqqabaa jira deema laala amma ajjee isaan hin jirtu matoayaan dilas hin jirtu xixiqqaattee jirti hawaasni hafuura baafachuu eegalee jira kunuu jijjiirama guddaadha hawaasaaf naafisii biyya alaatii dubbatu miti rakkoon hawaasa irraa dhaabbatte hedduu jira dhumaatiin Harargee amma dhaabbattee jirti si dhaabe waraana biraa dhufee dhaabe eenyu saaxilee dhaabe yoo itti kaatee yoo tabiraa yoo eegaltee eenyu dhaaba sagaleen ta'in jirtu jamsi sagaleen ta'in jirtu mootii irra jirta jamsi sagaleen ta'in jirtu jamsi sagaleen ta'in jirtu jamsi na biraa himoo jara isin biraa ni jirti Muti rakas. mootii irraa ka'ii Jamaal Okay, wanni jechuu barbaade Gudar. mootii irra jirta jamsi Arruma tole amani dhageessaniimi. amma ni jirti Okay, carruma kanaan qophii boruu tanarraas gartee waan hubattee jirtu itti hidee jechuu barbaadeeti Gudar. qophiin boruutuni qophii haala biyyattiin san keessa deemaa jirtudha jara keenya daangaan Itoophiyaa sarbamaa jira qawween biyyattii san keessa guuttee jirti hawaasni akka hawaasa maal godhuu qaba sabni akka sabatti maal godhuu qaba haala kamtuutu hawaasa kana saba kana walii galcha akkamiin wal dhaggeeffachuu qabna maali wanni walii nu galchu waan kanarratti kamari'achuu deemnu nuu qopheesse Amaarri nuu qopheesse jiru Tigreen nuu qopheessite jirtu nuyi ka qopheesse takka farratti ana ka qopheesse huno laale magaa kiyya ijabanaadha qopheessaan ka jawu maa kana qopheessitanii isin gaafannee hin qopheessinu akka ati Oromootti anis Oromoo atis waan dandeessu dalage anis waan hin danda'u dalaga Juhaaris akkasitti dhageettis beekumtis qabaatee dalagachaa ture Juhaarin nama fite Juhaarin nama hiisise Juhaar guddina bulchaa ganda bulchaa Jimaa keenya isaa akkana godhe jara keenya kaanfadha ijoollee Juhaar aangotti ol baaseetitu tasikee isaa baatee sira shanaa jira ijoollee santu harka ummataan ciniine maan baafne ree ergas Kadir Juhaar faan ijoollee diradatti hidhamte yoo Juhaaridha Kadir Juhaar faan maan baafne eeysaa boota tolchaa gisee abaartanii sabaaraa Jamal Gamal